السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم بلتن جرت فيا ويا بقى جراتن بقى نقام بلتن حواسني بيا الدنيا تنرجل تنمن سلامة بقى نقام بلتن رب نقان سنبل نقان سنا أولجو أول من نقاتو فيا تاجر دادا ورنو رتفا جرتني فين دو تاجر تنس غلطوما بقى نو جراتن بقى مجيسني وري فيديو منا روتا سنت فيلين شير لايك سبسكرايب ودون دكتنا دا فيا تاجر دادا إيجامو هروانا فيف egaa waan namni dhibee silaa namni inuma gaafataas waan itti ajees ammoo inuma gaafata waan gaafatees deebiinuma argata har'a immoo ulamaa irraahiin akka waan nuuf ibsaniif gaafachuu barbaade waan gara shari'aa ilaalchisu jechuu barbaadeeti gara shari'aa waan ilaalchisu akka nuuf ibsan kabajaan ulamaa gaafachuun barbaada maalis inni fuudhaa fi heeruma jeddutti yookiin ammoo warra wal fuudhee jireenya waliin oofataa ture kan wal dhabee adda bahu jedduutti waan jiru ulamaan akka ifa nuu godhan jechuun barbaadeeti warri sagalee kii kana dhaggeeffattan ulamaa irraa akka as baatanii waan kana ummataaf ibsitan jechuun barbaadeeti inninis maali biyya Saudi Arabiyaa kana keessatti namni yeroo dhalaa takka fuudhuudhaaf deemu walii galanii maarii shiidhaa 10,000 20 ta'is 30 ta'is hanga danda'e tokko fi hanga walii galan tokko irratti kaffalee biyyatti ergisiifti. Egaa inni hiikkaan isaa mahariidha. Maharii kaffalamaa maara sannee fudhatti warratti ergama. Jireenya oduu waliin jiraatanii osoo waliin jiraatanii egaa wal dhabdee jedduu kananis argamuu malaa hogga wal dhabanitti birisan mahariidha inni gaafa kennuuf garuu birrisii kenne sannaa deebisii jechuu san qofa duu gaafatu hin taane yookiin birrisan yoo isheen riyaala 1000 hoggaa san erge 10,000 taatii yookiin deebi'ee yookiin riyaala 3,000 gaafata ayyeesiin dhiisa 3,000 gaafata yookiin 4,000 gaafata yookiin 5,000 gaafata gaafsa riyaala 200 yookiin 500 erge 5,000 gaafata yookiin 4,000 gaafata kalasiin dhiisa bireen manaa kennii jaan birrisan ni kenniti adda bahanii eega adda bahanii mumkin nadaamaa dhufa walit deebi'uunis ni mala jechuu waan kana keessatti wanni kun meheriin tokko eega meheriin kennamee deebi'uun jira natti fakkaatu ni jiraaf hin jiru shari'aan akka nu ibsan jechuun barbaada gaafsan hayyee meheriidhaa kenneefi amma moo naa deebisi jeen yoo 10,000 kenniteef 10,000 fudhatuu qabamoo maaliin irratti kan irratti birriin sun dabalameef nikaakeetiin gurguradha jechuudha ilaalchisa moo maal isa jedhuun gaafii qaba yoommoo wanni kun nikaa gurgurachuu kan taatu taate namtichi adda beesu walitti deebi'uun isaanii ni taamoo hin ta'u namtichi tokko nikaa ni buusa adda bahanii eega adda bahanii waliin jireenyi isaanii fagaate egaa ji'a lamas sanii soduun ta'in amma amataa ta'uun malaa nusa amataa ta'uun malaa amata lama ta'uun malaa saniin baatatti lakkin walitti deebi'uu qabna janii yaada isaanii walitti deebifatanii karaa walitti deebi'uu ceehan gaafsaan meherii kaffale san fudhateera meherii irrattuu birri dabalee fudhateera wanni suni shari'aa rabbitti akkam ta'a jechuu barbaadeetan waan biraa osoo hin taane akka ulamaa waan kanarraa nu ibsan jechuu barbaadeet wanni kuni shari'aa rabbiiti waan agarreetu jira waan dhageenyeetu jira sanirraan dubbachuu barbaadeeti enadhoo takka yookiin dhirsa ishii jibbitii na dhiisi jettee gaafattii lakkisin dhiisu jee didaa yoo ani sin fedhu jettee ishiin dadhabamte ayyeega eega diddee maallaqa naa kaffalii sin dhiisaa riyaala 10,000 naa kaffalii jaan yookiin 15,000 naa kaffalii sin dhiisaa jaan maaliif hin kaffaltu yookiin yaaduu mala yeroo ishiin kashi gootetti kaffaltetti ni fudhata birisan egaa biyya namaati wajjin gattaa'ee namni haasahee waan kana kenni jee warri bira taa'ee hoodha jee isa kana kenne hayyee nikaa buusiin hin jiru abaluun naa kenni jaanii abaluu kennitii fi namtichi sanirraa ni fudhataa birisaa dabarfate yookiin nikaa kiyya sin buusuu jaan eega maallaqa kana sharxii nikaa buusuutiin kuma hammanaa naa kenni eega birriin harka ga'e sin dhiisaa fi sin dhiisuu ja'anii waliin galanii birrii kana abaluu kenni eega abaluu kennite ani sin dhiisa hayyee kana dhiiftu hoodha jettee ishiin itti kenniti booda birrii san fudhate nikaa san buusuu oosha nikaan kiyya ni jira ani sin dhiisuu jaan
eega dhalaa takka sharti nikaa buusuutiin maallaqa itti kaffale ishiin sin fedhu jetteeniiti xalabee maallaqa isa fudhatee as nikaan sun bu'e moo hin buune sin buufne birri fudhateera bu'e moo hin buune tokko kan hin gaafii qabu ulamaa irraa akka nu ibsan kan hin barbaade eega sanii as ammoo deebinee jarri sun walitti deebuun ni mala moo hin malu maallaqa walirraa fudhatanii adda baan bor walitti deebine yoo jan jarri sun walitti deebuun ni mala moo hin malu isa jedhu akkasiniif galuuf ammallee irran deebi'a kan maallaqa fudhatee nikaa keessin buusu lakki jeen maallaqa sharxii nikaatii maallaqa isa fudhate garuu hoggaa maallaqa isa bira ka'e sin dhiisu jeetti dhiiseera eega nan dhiifne nagaatti jette ishinis qilee buuteerti ni qilee bu'eera adda jiraatan wanni kun shari'aa rabbitti nikaa irraa bu'eera moo hin buune hiikkaan isaa akka kamii talammataa ammoo sharxii nikaana buuftaa jettee sin fedhu jettee xalabattee eegana jibbittee bira kiyya fidi jeeni ammana 10,000 xalabaa 5,000 xalabaas 20 xalabu hayyee bira kee hodhaan kana narraa ka'ee kana narraa buusu jettee gaafatti nikaasan haq godhee buusaa bira kaffaleefi jechuu egaa guyyaan dheerina keessa nadaamaan dhufee inni siin deeffadha jeeni gaafata ishinis tola jettiini walii galanii deebi'uun ni mala moo maluu san jechuu barbaadeeti ammas kan mihiriidhaa tana namtichi mihirii gaafa fuudhu kenne riyaala 1,000 kennu kenne osoo waliin jiraatanii gaafa wal dhaban ammoo lakki ani siin fedhu jettee hoggaa ishisa mikkaate eega nan feene riyaala 5,000 fedha na dhiisi jennaan 5,000 san fuutetti kenniti haq godhee nikaa buusa egaa birrii 10,000 biyyatti ergesanis birrii ati irratti dabaletti fudhata waan kun mihiriin kenne sun deebee jira shari'aa rabbiitiin akkam mihiriin takka dhalaan takka gaafa shartii wal fuudhan kaffalame wani deebi'uun jiru naaf fakkaata mee akka ummata bal'aaf ibsitaniif wanni kuni babal'ataa deemu jira ulamaa'ii waa hedduu qubaan qabu warri waan kana dalaguus waan kana hin ibsu dhoosamaan itti jira jechuudha ilmaan namaa akkasuma tukkaamsee dhoosaadhaan dalagaa jira wanni kuni qilleensar ooluu qaba baay'inaan jechuu barbaadeetu wanni kun waan dhagaheen qabaa waan ijaanis argeen qabaa sanirraan dubbachuu barbaadeetu waan biraati osoo hin taane ammaas jarri suni maslan maharii san je'ii irratti dabalee ayyee kumnaa kaffalte akkamittiin duuba 5,000 kaffala ay sin fedhu naan jetteerta 5,000 kaffalii sin dhiisa je'eeti 5,000 san kennitiif ni fudhata egaa 4,000 dabalata jechuun maarii ishii deebitee 4,000 dabaltee fi kenniteef adda bahan jarri sun walitti deebi'ee waliin jiraatu ni danda'amu immoo hin danda'amu ammaas ammoo birriin karra dabalamee mahariin deebi'e sunii fi birriin karra dabalamee inni fudhate sun hiikaan isaa maali isaaf halaali moo haraam waan kana jarri kun aliin isaanii biran jiru gaafa wal dhaba jarri kun ishinis maallaqa dalageen kaffala jetti deenii isheentu fuutetti kaffalti shuhudii hedduu taa'e waan kana adda isaan godhu hin jiraatu yookiin gama tokko warra deeggaru jiraata yookiin gama tokko warra deeggaru jiraata ni kaffalti booda immoo walitti deebine jee gaafata yookiin biri san deebisee fi deeffata yookiin ammoo biri sanatti dhisee walitti deebi'anii jechuudha wanni kunis akkamii jarri walitti deebi'uun ni danda'ama mihirii dhalaa takka kaffalan deeffatuun haraama moo halaal maharii sana irratti immoo kuma mana radda balijee fudhatuun haraam moo halaal waan kana akka ulamaa hin balliftanii ummata himtan jechuu barbaadeeti ilmaan nama wal cunqursaa jira bal'inaan haraam waan ta'e beekee haa hojjetu halaala waan ta'e immoo beekee haa hojjetu malee osoo hin beekne wal ukkaamsee wanni dalagamu kun ifa ta'uu qaba jechuu barbaadeeti ammaas ammoo shartii kuni baay'eedha hundi namaan beeku shari'aa rabbi namni yoo itti siqanni laafaadha lafti isaa karaan isaa hundinuu adeemsi isaa laafaa yoo namni ittiin fayyadame jetti beeka garuu yoo immoo abbaan itti naa jenne waluu quban qabanii karaa arge deema dallaa hedduu cabsa jechuu karaa hedduurraa baha namni beekee waa balleessee fi namni wallaalaa waa balleesse waladda garuu kan waa balleessuu barbaade immoo
waan gaarii dhaggeeffachuus hin barbaadu jalallee hin deemu jechuudha. Kana waan ta'eef wanni kun babal'ataa deemaa jira namni quban qabu malee. Namni tokko dhalaa takka an akkaan dhagayetti dhalaa takka sharxii nikaasiin buusa maallaqa fidi jeeni yedduu isaanii walii galanii shuhudi jiraatee eega kaffalamee asitti nikaan isaanii walitti deebi'uu fi deebi'uu dhabuu ulamaan irraa dubbattuu qabdananii dubbadhee yaada bachuu dun taane akkaan dhagayettilee dubbatuu dun taane wanni kun akka irraa dubbatan jechuun barbaadeeti. Warri nadhorraa maallaqa fuudhee nikaa buusee booda ofitti deebisa jee yaadus akka irraa dhaabbatu. Warroonni immoo maallaqa dhalaa takka lakkisiin fedhu yoo jettee jibbitee hanguma fedhii isaa maallaqa gaafatee riyaala 10,000 gaafatu jira 15 kan gaafatu jira 20 kan gaafatu jira waan kanarraa isa qabsitan jechuun barbaada. Gama biraatiin ammoo jaarsi biyya arabaa jaartii ergatee yookiin waliin dhufee ta'uu biraa qabamee gala jaartiin biyya arabaa dalagdi isaafis hin ergiti ilmaan biyyaa qabdi ilmaaniifis hin ergiti. Jaarsi sun galee kan nuurootti jira ishiin ammoo mana arabaa dalagaa jirti. Jireenyi kun egaa adda isaan godhe ilmaan ofiitis oduma guddiftu isaafis oduma toltu yoo wal dhabdee yedduu kana dhufte yookiin riyaala 10,000 xalabaa yookiin 15 xalabaa yookiin 20 xalabaa yookiin nikaa kiyyaa wajjin dalaguu jirta wanni nikaa kiyyaa wajjin daladdu sun hundinuu bakkumatti wanti daladde amata 3 daladde 5 daladde guutuun kiyyaa horii san kenni sana chisiin dhiisaa jaan nikaa kiyyaan daladde birri sun guutuun kiyyuma waan kanas ulamaan akka irraa dubbattan jechuun barbaada. Sila akka shari'aatti dhiiratuun nadhoo bulchuu qabu nadhoon dhiira bulchuu qabdu itti yaaddee jiraachisuu danda'a malee itti yaaddee jiraachisuun amma dhufe amma dhageenya malee akka shari'aatti sila akkasii haa ta'uti waan kana isaafis tolaati ilmaan ishii guddisaati yookiin bara 2 yookiin bara 3 yookiin bara nusa yookiin bara 2 nusa taha jiraachiftee ilmaan ishiitis isaafis tolaa oduma jirtu wal dhabdeen gaafa dhuftetti ayyaa adda baanaa ni kana buusu jennaan waan nikaa kiyyaan daladde guutume herrega dheetti as ergi sanichi siin dhiisa yookaan 20 kaffalii yookaan 15 kaffalii siin dhiisa je'ee gaafata jechuudha. Mee wanni nikaan irra jiruuf ishiin daladde sun kanuma isaa haqa isaatii erguun dirqama ishiiti immoo akkamii ulamaa irraa hin gaafii qaba akka nu ibsan bal'inumatti warra sagalee keenya dhageeffattan akka waan kana nu ibsatan jechuun barbaada. Ammoo odoo sarafaa jirtu odoo faayyadaa jirtu garagalee wal dhabdee keessatti kuma manaa sin talabaa si fedhu yoo jette kuma 20 yookaan 15 fidi jaan wanni sunoo akka kami ilmaanii tolaa jirti isaa tolaa jirti gaafa wal dhabdeen dhufte immoo yookiin kaash godhii yookiin ammoo sin dhiisaan dhufte akkasitti malee sin dhiisu. Wanni kun shari'aa rabbiitiin akkam tahuu qaba jettanii akka ulamaa'in uummataaf ibsitan jechuu barbaadeeti. Yaada kiyya kanarraa amma kana yaadi biraattis ni jira sagaleen dheeratu mala kanaafu bor walitti deebina waan biraatiin inshaallah biizinir rahmaan rabbi umrii nu haa dheeressu ulamaa keenya rabbi haa jiraachisu obboleettii teenya kanarraa lakkuu sadiin guddisa jettee maashaallah ogguma takkaan ilmaan sadii argatte rabbiin kan barakaa ishee haa godhu Abu Mu'aazii fi Abu Mus'ab irraa haasa'anii turanii gargaarsa akka godhaniif illee dubbachaa turanii jaarsi ishiidhaa qabamee mana hidhaa isheene egaa namni hidhaa isheen kan amataa jira kan amataa fi wayitu jira ishiidha ilmaan sadii guddiftii dandeessee mana ofittuu midhaan bisheeffatunu nama ilmaan sadii guddisu silaa warri ilmaan guddisee beeku ni beeka. Kanaafuu warri rabbi laaffiseef akka gargaartan janii gareelleen hidhamee fi jira warri gargaaruu feetan komantii jalatti illee barreessitan lakkoofsa Abu Mu'aaz warri beektan ammoo Abu Mus'ab Facebook Abu Mu'aaz warri beektan akka jala hiriirtanii gargaarsa gootan Riyaad magaalaa Riyaad keessa jiraatti Suudii keessa Abu Mus'ab warri hin beekne jiraatta silaahi Abu Mus'ab Riyaad ma jira isaan isheen bira jira Abu Mus'ab wallaalta warri Suudii keessa jirtan kanaafuu gargaarsa gootaniif jechuun barbaada fayyaataa jiraadhaa rabbi nagaan isinaa bulchu ilmaan Oromoo ilmaan Islaamaa khayri walaa yaddan wal miidhuun gaarii miti wal miidhuurra walaa qusatu namni Islaama ta'e boruu boollittuun nu dura jirti boruu nu eeggatti dukkanni hamtuun tuni kanaafuu humna qabna jeen dhiirri tokko dhalarratti dhiibbaa akkana dalaguun jecha akkanaa godhuun
خيري متي فيا تاجر ور خير يا دو في خير دبتو تلتي يا ربنا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.